عليكم ورحمة الله وبركاته. الشم هركفوني كبجمتوتا في جالة طالب العلم تويني فرجة تركمتن بغنك أنغرا channel كنيا دوبساني سنية چوراني يوتيوب channel كنيا خاراتة سبسكرايب لايك شير بجون ماتي كنيا تتبالا ماسنين حرقا كبجمتوتا في جالة تنتوتا برون سيحران تنك أبنه دفنه أكامتي أكاتا جيميل أكاونتي نمنوبنه paaswoordii isa jijjiirrachuutti dandeenyu akkamitti akka jijjiirrannu kan waliif ilaallu ta'a jechuudha. Waa tokko Gmail tokko kan namni siif bane jechuudha rakkoo gurguddaadha qaba. Gaafa namni Gmail siif banu waliin dhiphattee rakkachuudha. Gaafa Gmail si duubaa jijjiirrate pirooseesarii waan adda addaa kan irratti hojjetatte haala sanii itti kasaartaa jira. Paaswoordii seelaa jijjiirratanii abbaan hojiin kan kachitti hafee booddee gadduudha jechuudha. Kanaaf akka hin gaddineef immoo paaswoordii keenya yoo namni siif bane yoo duraan hin beekneef ammaaf barattee akkamitti akka irraa jijjiirrattu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hanga barumsa kiyyaatti na hordofaa. Let's go. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyya amma immoo gara barumsa keenyaatti seennee jirra jechuudha. Gmail keenya paaswoordii keenya jijjiirrachuuf paaswoordii email keenya jijjiiruudhaaf Google deemuu qabna jechuudha. Asumaan gara Google keenyaatti seenna. Gaafa immoo gara Google keenyaa dhufne as iddoo mallattoo maqaa keenyaa kan irra jiru suuraa fakkaatu irra jiru kana irra cuqaasna. Erga asirra cuqaasne Google account kan jedhu kan irra cuqaasna. Asirra erga cuqaasne garana nuuf fide jechuudha. Hoomii fi data wantoota garaagaraa barreeffamoota nuuf fida. Asirratti immoo security bakka jiru kana filanna. Xiqqoo harkaan akkana bunne iddoo security jiru kanarra cuqaasnee seenna jechuudha. Okay. Gaafa asirra seennu kun ol bunne gaafa ol harkifnu as kun gara gadii kanarra change password bakka jedhamu kun jira kanarratti nuuf argama jechuudha. Last change password. Ayyee asirra cuqaasne jechuudha. Erga asirra cuqaasne silkiin keenya nu harka jira waan ta'eef immoo paaswoordii nu gaafata. Gaafa paaswoordii nu gaafate nima paaswoordii kan koodii galchu paatarnii harkaa ta'us kana koodii ta'us ho'osin qabdan gaanirraa hidhattan irra galfattu. Gaafa haala kanaan irra galfannee kaane kunoo asitti kunoo new paaswoordii bakka jiru kanarratti galchinaa jechuudha. Anuma fakkeenyaaf fakkeenya waan ta'eef isinitti mul'isuu danda'a. Abdurazaaq isatti aanes wal fayyadamuutti wal fakkaataa galchuu qabdu jechuudha. Okay. Erga haala kanaan daangaa itti galchine change bakka jedhamu kun asirratti nuuf argama. Kunoo change kanarra ta'inna achi malee change nuun jaa change goonaa jechuudha. Haala kanaan jijjiirrannee jirra jechuudha abbaa sana jala. Kanaaf eenyuun wanti gochuu danda'udha. Asiin immoo deebinee gaafa duubatti deebina kunoo paaswoordiin keenya immoo akka jijjiirame asirratti meeseejii nuuf ergaa jechuudha. Kunoo gara imeelaatiin meeseejii nuuf ergaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan haala kanaan paaswoordii imeela keenyaa jijjiirrachuudha dandeenya jechuudha. Kanaafuu akkamitti imeelii paaswoordii jijjiirrannaa jedhanii yaadda'uun hafeera. Kanaafuu barumsi keenya kan har'aa kana fakkaata. Hagammoo barumsa biraatti walitti deebinutti nagaan of qabaadhaa. YouTube channel keenya haaraa subscribe gochuun dagatinaa isin jenna.